akkanumaan manfuwaatee sanii teessanii riyaafaatee sanii jechaadha kunu ka dalagaan jiru kana dalagaa hin bar dalagaa dhibee dalagaa maal ta'e hojjettee kan baadiyyaa teessee nyaattu dalagaa kunu qarshii 500,000 akkatti kunoola la dalagaa guutee jiru gaalan dalannu jedhaniituma ka'aadhaaf abbaa of jijjiiranii biyyaa ba'anii as magaalaa manfuwaa arataniituma taa'u aboo zayita gubaa mataa wal naqanii kunu dhalaa irratti achite dhalaa biyyaa dhabdee baate akko dhalaa buzuunu baay'ee danuudha jechaadha baay'ee guutuudha dhalaa ammoo dalaganii jijjiiranii of baasuutu baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha kanaaf warri manfuwaa gara keenya gara baadiyyaa kana kottaa akka barbaadan dalagattu jechaadha taabiin qabu kunu akkatti nyaachisuudha jechaadha birrii madaa dhalaan saatii 24 daladdee saatii 24 udduun saliixa si baafte daladdee qodaa dhitte isin biddu enna nyaatanu sheemiin isin qabu bu'araam aleek taabii ofii akkanatti dalaganii nyaachuun barbaachisaadha nagaa isiniif haa ta'u kun caban qabu bar gaala eeguun akkuma dhalaan mana keessa deemtee qodaa dhitte ammaa malixxoo jechaadha dhiirris oolaa dalaguun gaala dalaguun ishfi akkasii rabbi nama jijjiiramu nu haa godhu akkasii nama waan ba'eef yaadatu nu haa godhu jechaadha irra caalaan keessa akkatti daladdanii of jijjiiruu dhiiftanii ka biyyaa maatiin keessanii sangaa fi mannitti dhimmisu waa'ee siyaasaa jawwaarii fi abiyyi keessa galtanii borobbortu qomaatochi akkatti dalagee of jijjiirinsiin jedha nagaa naa ta'a.